سميرة ويه مالا سيقوتا هاي اومان قدوانو ها اوما قد تنجرو ساعتنا مالا سيقوت هاي ويرفتي فدادين قد باي هاي رفتي دوا خباتي ساعتنا أنا كمتي قباتا وكنا منقروا صلاة الرا هاي متيونو جنان أكو مقباتي هفترتي باتين ونقر رجال ايه فترة ميكايلاني رفتي تقو فدادين قد باي اسين بفلي يعني مقالا تانا كيسا اللين بيكو واي دوبنا نوتو من مدينة خمبيني فجينا خنا كم ديمي ساعتنا نيتشولا ساعنا من قلتي هاي إيه سيبر بان يوبد دي سيبر بان أمر إنقدر akka tasaa karaarraa namni fuudhee si galchaan amma daawwattoonni warri gartee isin daawwatus mitiyoon san si bira jirti yookaan dheengaddas bakka dalagaa si geessee naa si fuudhe kuma qaban na bira jirti si kuma qaban jechuudha nama keessa hundaan na gaafachuu jiru jechuudha na bira jirti jechuudha jiraan jechuudha kanaaf ati amma manarraa baatee sa'aa tanaan gartee wanni ani deemtuuf maali yoo baddeeru amma ايه اسين قال جدي يعني akkuma qalbii wayitiin boqonnaa fudhadhee gadi ba'ee aftaramee ijoolleen illee nan garreebeete. yoo boo barbaade ijoollee wajjin baatutu baati maal yaaddeetti isaa tanaan halkan keessa deemtee anammoo eessatti si barbaade jechuudha gaafa kana eessa bakki natti si barbaadu sun fakkeenyaaf yoo badde yoo namni akka tasaa si arguu baadde sila hoggum manaa dhabeen si barbaada gabbaanan ammaa si dhufe. Ani asin gaadhe yaanni ko argan as ga'e. Maaliif beekan deemutu hin jirtu ati mataas dhukkula. Magaalaa sana keessa illee beeku arguma as ga'e nubbare kana fagoo deemin seene as geenyaanuma magaalaa keessa waan hin beekneef as taa'u jira malee. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitan mitiyoota tana gaariin gaddaa karaarraa fuudhanii galtee bakka dalagaalee dhagee warri dalagaatis wal didanii fuudhee gartee mana bira fide jechuudha. Akkuma argitan san. Amma har'a galgala kana oguu salaata irraa galu manumaan si dhabe barbaadee oguu dhufuu kunuun as jirti jechuudha. Kanaaf nama khayruuni arsiin marasa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni keenya kan asiin nu daawwattan yeroo mara bakka jirtanitti nagaa fayyaa qabaadhaa. Isin jecha Ramadaan Mubaarak. Hordoftoonni keenya dhuguma rabbiitii baga Ramadaana ittiin isin gahe. Kabara 1447 jechuudha. Ramadaan Kareem illee isinin jenne biizii irra turre dhiifama isinin jecha arraanta nagaa kunoo dhufneeti jirraa jechuudha. Maaliif dhuftan jechuun keessanis hafan qabu. Akkuma harkaa turtan Samiiraan mucayyoon tun jechuudha viidiyoo as duraa irratti karaarraa qabee fiduu kiyya ni beektan. Akkasuma bakka dalagaa geessee bakka dalagaatiin illee wal didanii ergasii fuudhee manatti deebiseen ture viidiyoo as dura mara irratti jechuudha. Ergasii gaa kunoo har'aan tana dhufnee dachaanee jechuudha. Mee wanni dhufneen maal jechuun keessan hafan qabu har'a akkumaan gara hojiirraa gara manaa galettiin Samiiraan mana jirtu turte. Eessa kutte jennaan ammuma eegaa aftirtee akkuma aftirtee gabbaateenu gara gorte nagarree jenna. Akkasittiin barbaada bihi jechuudha. Osoon deemuutiin egaa wal argine karaa irratti kunoo karaarra jirti jechuudha. Yeroon arginu san. Amma immoo as ol naqeetiin mee maaltu manaa si baase yeroo kanaanii rakkinni kee maalii maaltu si jira tarii egaa mee kan waliin ilaallu ta'a. Yaannisi akkaataan duraan gaafatti manarraa baatee biyyarraa ittiin baatees beekamaadha. Tarii maallaqa dila nyaadhamsanii fi akkaataatti biyyatti itti deebitu waan gaa walumaa galatti mee isii xinqee alatti isii baasee maaliif akka baate kan waliin gaafannu ta'a jechuudha. Nufaana tura. Samira nyaaddu nyaachaa mee maali hanam tokko wajji manarraa gadi hin bahin kophaatee manarraa baatee sa'a tanaan wanni ala baatuuf maali sa'aan tun halkanii siin jechuu barbaadetti. Laftirri Ramadaanaa raftii xiqqoo fudhadhee dheetiin gadi ba'ee asiin dhufa illee dheeyyaanne kunoo akka carraa ta'ee arguman as ga'ee jedhee anillee akkam fagaadhe baree. Ati zaatana kan ijoollee mana jirtu wajjin gabbaan ittiin bahin akkanuma kaatee baate fageenya deemte namni taaskii qabatee jechuun ilaa hagana fagaatee bakka kanatti za'aa tanaan halkaniin jechuudha. Magaalaa tana duraan beeytamoo maalirraa kan ka'e sa'a tanaan ala baatee halkan eegaraat nyaatan booda sa'a namni taraawwii meeshaa salaatu. Masjiida gortee salaatuu dhiistee maal godhuu fi zaatana halkan keessatti deemte jechuudha. Ani leen xiqqoodhuma boqodee deebi'ee deemee malee akkatti deemaatti yaanne
Boqodheetiin baabarii yeroo boqonnaa ni jira amma asrii faa gabbaa'uun ni jira galgalaas yoo taate namaa wajji gabbaa'uun ni jira kophaa ta'e maaltu si baaseedha kan jechuu barbaade. Baqa hin jiraami. Qilleensuma fudhatee kanuma firaa haatee baay'ee deemta. Deemee argam fagaadhee dheedheen of bare. Amma bakka jirtu duraan ni beektaa magaalaa tana keessa. Magaalaa hin beeku ani as ga'een kan inni akkas fagaadhee iyyuu bare jechuudha. Naaf hin galle dura nan fagaadha deessi yaanne. Akka jiraate magaalaa kana keessa illee hin beeku. Dubbii egaa magaalaa hin beekne namni hoggaaniif bobba'u tokko suuta iflaaleeti bakka deemu laallateeti bakka ajjatu laallateeti nama beeku hojii gabbaa namni magaalaa hin beekne akkanumatti. Egaa daawwattoota keenya mucayyoon tuni yaa'u akkuma beekamu mana keessattis hedduu namattis hin naqattu haasoon isiitis gaanutti ni beeytanii ijoolleen teenya ijoolleen karaa bahaa tuni ni haasoytiis ni qofaltiis tarii gaafaa waliin wallaaluu malanii manattis hedduu haasoytiis yeroo maraa'u jechuudha hedduu haasoynis kophaadha maaliif akka ta'e yaada jiraachuu isiiti kan agarsiisu jechuun gaa namni biyya alaatiin deema manarraa bahee bakka deemuuf sana hogguu dhaquu dadhabee nyaadhamuun maallaqaatii fi kana hunda qaayirraa ba'anii maatii biraa fagaachuun kana hunda hojii wal qabatee tarii gaa yaadni guddaan jiraachuu mala gizee nan galee yeroo mara an qofti inni haasoyisa maaliif rakkinni kee maali wanta kana caljettee teessuuf jeetini haasoyisaatiin ture jechuudha. Isin akkanuma kun haasoyni si irraan buqqa'u rakkoo jirtullee hin himattu jechuudha. Irraa hubanna malee maaliif jennaani wanni isii mudatee jiru kun rakkoon amma isirra jiru kun yaa'u nama hunda nama mudata dabaree jechuudha. Kanaaf yaadin jechuun ni barbaade jajjabeessuu barbaanneeti. Dalaga eekinsi inni amma Oromoon akka jettanii beektaa kan dabre gundoodhaa jaan kaafee guddoodhaa akkana jechuun waan kuta jalan deeman amma nyaadhamuun ni jira dallaalli nama taphatee akka nama godhuus ni jira. Ati ammoo waan kanaan sammuu keef jeequun qabdu turte sammuuf jeequun qabdu maaliif jennaan biyya arabaa tasilaa deemuu barbaadu sana inni mareetti si galee guyyaa rabbiin dhaqisiin jee nama reetti garuu ammoo haalli jiru tokko biyya kana keessatti amma maatiin keetiis quba sin qabanii dhugaa eega dhufte akkamittiin galaa maatiitti kanatti galuun qabu jetteeti kan astaa'uu jirtu. Bakka hojii sineenaa illee hojii sanii wajjin wal diddanii jechuudha. Firraa mana si deebisee mana jirtu. Wal loltee warra manaatiin ijoollee mana jirtu wajjin wali buute moo maali mee rakkanu? Siin lolanii isaan? Ijoolleen illee naan lollee. Bakka yaaduma akkatti zimme deeme malee. Namni si keessa hin jiru. Naan jedhin jiru. Naa kun ta'uu hin qabu maaliif jennaani rakkoo yoo jiraatte ni maxxaa duraanis gaa hojiin si naqamu hojii si gaafadheen hojii jettee dalagaa seentee amma duuba galuu barbaaddamoo haraqee galuu barbaaddamoo asuma keessa gartee amma gaa silaa soomana hojiin ni hamma ni jabaata haga soomanaa kana na bira turteetuma sana booda hogguu soomanni bee hojii biraa ta'us siinaalee kun bakka amma itti nyaachaa jirru kun manni kun illee mana hojiitti beeka. Sigalee bakka kana hojjechuun ni beektaa? Dura hojjedheen beeku kun ergan biyyaa dhufee naan turre bara. Ayya. An duraan deemte na waamee dhuma naan dhufee miree. Hojiilee ammas dalageen beeku keessaa. Kanaaf amma hojiin takkanaallee bakka kanaallee ni hojjetama amma bakki kun mana nyaataati. Mana keekaati waan akkanaa kana kanuma xaxxadaganii kanuma dhiyeessan. Ammaan joo kunillee jechuu barbaadeeti. Hamana namaati osoo hin taane dalagaan akkanaatis ni jira. Dalagaan akka bunaatis ni jira. Hojiin gosa hedduu jira magaalaa kana keessa. Si galee yoo kun hin taanes kaan si galchina yoo kun hin taanes kaan si galchina. Kanaaf yaadin magaalaa kana keessa turtee xiqqoo booda afaanis bartee sammuun keetillee si jabaatee jechuudha. Sana booda gara biyya arabaa sanillee biyya arabaatis namoota humna qabu nama jajjabaa muuxannoo adda addaa qabu qofa yoo ta'e malee namni daa'imni akka keessanii kuni ni rakkataasi ni cinkataas manni arabaa dalagaan mana arabaa nis jabdu si galee kanuma biyya kanaarra jabaadha jechuu barbaadeeti. Biyya arabaa nyaadhuma nyaachaa nyaadhu. Kanaafi dalagaan biyya arabaa irruma jabaata laafa akkaasii kanaa miti numaa keenya kanaarra laafaa jechuudha si galee. Kanaaf sanis numa dalagaa biyya arabaa sanii dheetaa barbaadde hangasitti magaalaa sana keessa bartee
biyya kana bartee rabbiin si laafisuu mala jechuudha. Si galee dalagaa bareedaa harkachuu maltaa sana booda gaafa jabaattee maal jette feetu biyya keessa biyya galtaa yoo feetes gara biyya arabaa barbaadu sanitti si arginaa jechuudha. Si galee kanaaf immoo akka arraa kanatti akkanuma manarraa baatee akkanumatti hin deemin. Liyaannoo waan nama mudatu hin beekan magaalaa guddoo keessa jirra waan ta'eef. Si galee yeroo manarraa boo barbaaddu yeroo gabboo barbaaddu gadiin boo barbaadaa akkanaa jedhi himadhu. Hayyee rakkoon qaba. Hayyeessu. Kanaaf akka arraatti gana manarraa baatee hin badini yeroo boo barbaadde gadiin boo barbaada akkana jetta qilleensa fudhatan ijoollee hojii yeroo gabboo barbaadan jechuudha ijoollee hojii baatanii si galee kanaaf hin yaadin jechuu barbaadeeti uummata akka illeefuu maal onis yaachisu wanni dabre kanaas hatee jira. Kanaafuu danda'a ganaa yaadeeti. Hin rakkatin jechuun kanaaf hin dhiphatini ustee nagayaan jiraattee yoo si dhiphisan mana keessaa yoo si rakkisu jiraatan natti himi garuu. Aree namni takka illee na rakkisutti hin jiru. Yaadumaan. Afaan waliin wallaaltanii ijoollee waliin dabuu ijoolleen ta'ee lallabdii beektaa rakkoon isaanii. Ayi homaa waan takka waan naan jedhan illee hin qabanu. Akka obboleettii jaraa bakka akka waan hundaatti na ilaalanii na wajjin jiraatutti jiru. Ani yaadumati yaan. Manarraa baate. Manarraa deemi malee. Ayyeega nyaaddu ayyee. Egaan daawwattoota keenya kaasinu daawwattan hundi keessanuu bakka jirtanitti naga qabaadhaa isinin jecha. Egaan Samiraanii yaa ijoolleedha sammuu ijoollummaati bakka silaa baateef san dhaquu dadhabuu fi yaadni siiqa maallaqa nyaadhamte sanii fi kun sammuu jeeqee manarraa bahuudha malti. Kanaaf gaa akkuma harkaa jirtan dhiyoota nagaa ijoollee waraabaan turre soobanaanis bakka itti isin geessini jenna arraan tanaa isii tagabbaateetu nu gabbaasee Samiraa gabbaatee nu baasee akkasitti gaa dhufnee kunoo hafuura fudhachaa jirra nuti illee jechuudha ni soomana soomanaanis bakka itti isin gee warra gartee khayrii soomanni qabu harkatu rabbi sinaa taa'isu isin hundaa'u jechuudha bakka jirtanitti kanaaf nu faana turaa nu hordofaa isinin jenna hanga sagantaa biraatti walitti deemnutti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.